Akkam jirtan maamiltoota koo hordoftoota koo kabajamoo chaanaalii kana subscribe gochuun kan hordofaa jirtan hundi galatoomaa hedduun isin galateeffadha. Namoonni haaraa dhuftanii fi subscribe hin goone akka subscribe gootaniifin kabajaan isin gaafadha. Subscribe, share, like godhaa. Yoo kana gootan haala salphaa ta'een namoota biroo biras ga'uu danda'a waan ta'eef hirmaadhaa. Kiliik gochuu cuqaasuudhaan ala wanti itti baaftan gonkumaa hin jiru. Fayyaa ta'a. Kanatti aansee odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhufeen isinitti himaa hordofaa turtii gaarii. Godina Booranaa Bahaatti qonna arfaasaatiin lafti hektaarri 100,000 fi 41,000 caalu misoomuu pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himaniiru. Daawwannaa hojii misoomaa godinaalee Oromiyaa garagaraatti ji'a darbe eegallee itti fufnee dachee warra jila abbaa gadaa ilma galmaa godina Booranaa Bahaatti argamnaa jedhaniiru. Pireezidaanti Shimallis ergaa dabarsaniin Booranni Bahaa lafa safuuf seenaa nama ayyaantuu fi seenaa warra sirnaa fi jaalalaati. Lafa aadaan duudhaa fi qaroominni Oromoo irraa waraabamee hin dhumne. Qa'ee sirnoota darban hedduu keessatti aggaammii irra ga'ee dandamatee aadaa isaatti cichee ammas hin calaqqisee mul'atudha jedhan pireezidaantichi. Daawwannaa keenyaan hojiilee misoomaa aanaalee Gooroo Doolaa, Guumii, Eedalloo fi Liiban akkasumas pirojektoota Finnaa fi buufata xayyaaraa magaalaa Nageellee ilaalleerra. Hojiileen inisheetivii qonnaa godinichatti raawwatamaa jiran pootinshaala guddaa qabnuu fi galma ce'umsa hawaasa horsiisee bulaa keenya jijjiiruudhaaf qabnu kan agarsiisudha. Booranni Bahaa qonna midhaanii yeroo dhiyoo as kan eegale ta'ullee barana lafa hektaara 100,000 fi 41,000 caalu irratti midhaan kan misoomsee yoo ta'u, kana keessaa lafti hektaarri 71,000 ta'u qamadii arfaasaati. Godinichatti labsiin inisheetivii qamadii dura lafa hektaara 25,000 hin caalle qofti qotamaa kan ture yoo ta'u, jijjiiramni waggoota muraasa keessatti argame kun hooggansa gaarii kenninaan wanti uummanni keenya hin milkeessine akka hin jirre kan mul'isudha jedhan. Booranni Bahaa lafa leecalloowwan qaaliiti. Qabeenyi ofirraa hambisee naannoo fi biyya sooruu danda'u hedduu qaba. Carraa dansaa as jiru kana imaammata sirriin hooggannaan dinagdee uummata keenya giddugaleessa godhatee fi hin raafamne kan ijaarru ta'uu ibsuun barbaadaa jedhan pireezidaanti Shimallis Abdiisaa erga karaa toora miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin. Kuni kana nuti jiru jilli pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin hoogganame godina Gujii aanaa Adoolaa Reeddee ganda Qonaacootti boqqolloo kilaasteraan misoomaa jiru daawwateera. Barana naannoo Oromiyaatti midhaan akaakuu garagaraa lafa hektaara 1,000,000 fi 500,000 caalu irratti qonna arfaasaatiin misoomaa jiru keessaa boqqolloon lafa hektaara 400,000 fi 64,000 caalu irratti kilaasteraan oomishamaa jira. Boqqolloo kilaasteraan misoomaa jiru kanarraayis callaan kuntaala 1,11,000 fi 500,000 akka abdatamu odeeffannoon biiroo qonnaa Oromiyaa irraa argame mul'iseera. Godina Gujiitti lafa hektaara 72,000 caalu irratti boqqolloon wayitii ammaa misoomaa jira. Daawwannaa godina Gujii aanaa Adoolaa Reeddeetti taasifame kanarrattis pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa, ministeerri magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa caaltuu isaanii, ministeerri geejjibaa fi loojistiksii Dr. Alamuu Simee fi hooggantoonni mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa hirmaachaa jiru. Ittaansee miidhaa gareen shoroo keessaa shanii jedhamu uummatarraan hawaasarraan gahaa jiruun isinitti hima. Akkuma kanaan dura yeroo adda addaatti himamaa ture egaa gareen shoroo keessaan shanii godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hawaasarraan miidhaa suukaneessaa geessiseera. Hooggantoota ajjeeseera. Dargaggoonni Oromoo abdii Oromiyaa ta'an akka kichuutti hafan taasiseera. Kana kanan isinitti himaa jiru egaa sababa ani suuraa kana daawwattanii ilma tokkicha Haajii Ibsaati. Haajii Ibsaan hoogganaa kominikeeshinii
ministeera maallaqaa ta'uudhaan waggoota hedduudhaaf tajaajilaniiru. Dhiyeenya kana asitti ammoo hoogganaa ejensii bittaa ta'uudhaan akka tajaajilaa jiraniin beeka. Ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin ilmi koo tokkichi magaalaa keessa jiraatutti garee shaneetiin na jalaa ajjeefameera jechuun gadda isaanii ibsan hedduu nama gaddisiisa. Egaa shaniin shororkeessituun haala kanaan iddoowwan adda addaa irratti uummata keenya irratti miidhaa geessisaa jirti. Miidhaan kun miidhaa suukaneessadha. Haala kanaan hamma yoomitti itti fufuun danda'ama? Mootummaan egaa kutannoo shanii barbadeessuu fi qolachuudhaaf qabu yeroo adda addaatti mul'iseera. Hawaasnis egaa hirmaannaan inni taasise kan akka laayyootti ilaalamu miti. Gara fuulduraattis qindoomina mootummaa wajjiniin qabu cimsuudhaan shanee dhokattee riphxee miidhaa geessistu barbadeessuun dhabamsiisuun dirqama ta'a jechuudha. Haala qabatamaa amma jiruun Oromiyaa keessatti nagaan hanga tokko bu'eera. Garuu nagaa amansiisaa argamsiisuudhaaf kutannoon uummataa akkasumas hirmaannaa fi qindoominni mootummaa wajjiniin taasifamu hedduu murteessaadha waan ta'eef shanee shororkeessituu ergamtuu diinaa taate qolachuudhaaf qindoominni barbaachisaadha dhaamsa jedhuun qaba. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Fayyaa ta'aa. Nagaatti.